gaafa maaliin miidiyaa ittiin jaarratan dhume qeerroo Saudi Arabiyaadhaati gaafa san nu yaadadha. Gaafa qeerroon keenya garuu mana hidhaa keessatti du'u, reebamu, ajjeefamu, du'u, gubaan isa fixu, jal'isa gurra keessanii fi haguuggadhaati ciisa. Gaafa san wal agarra, gaafa wal sabbata jennee dura kan nuti keenya jiru kuni warra gaafa bu'aa siyaasaa argatu qofa nama yaadatu. Warra gaafa namni gabbahee waan jedhi barbaadan godhe qofa nama yaadatu. Warra gaafa jedhi rakkatan namni isaan bira dhaabbate qofa nama yaadatu. Gaafa nuti rakkanne, gaafa nuti miidhamne garuu gurri isaanii waan nuti itti jiru kana hin dhageenyu. Nun agaran ijji isaanii. Oromoon inni durii inni nuti beeknu wal jaala, wal jaallata. Inni ammaa kun wal jibba, wal facaasa, wal diiga, wal mancaasa, wal salphisa, wal fokkisiisa. Safuun Oromoo dagatame. Dur Oromoo waliin dhimma. Oromoonni ammaa garuu walitti hirmate. Dhugaa dubbachuuf Oromoon kan biyya keessatti hidhamerra kan biyya ormaatti hidhame irra rakkataa jira. Oromoo Qelinxoo jirurra Oromoo Shumeezii fi Jiizaan keessa jiru irra rakkachuu jira. Oromoo Maakalaawii jirurra Oromoo mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa Hamisii fi Jiddaan Shumeezii keessatti hidhamee jiru irra rakkachuu jira. Kanaaf sagalee ta'uu qabna. Ummanni keenya kan biyyatti du'u jirus kan biyya alaa biyya Saudi keessa du'u jirus tokkumadha. Inni asitti du'u jiru duunaan reeffa isaa maatii hin agaru. Isa biyyatti du'e garuu yoo ni du'e illee maatii ta'uu waallata. Hidhaan as jiru inni as jiru nama dhaqeessa gaafatu hin qabu. Inni biyya jiru maatii dura dhaqee gaafatata. Sagalee maatii isaa dhagaa. Kanaaf sagalee dhaafi. Namni ani Oromoodha jedhu Oromummaa isaatii fi saba isaatiif sagalee ta'uu qabu. Saba gaafa jennu isa biyya jiru sagalee ta'anii isa biyya ormaatti hidhameef sagalee ta'uu dhiisuu miti. Ka biyyatti hidhamee fi ka biyya alaatti hidhamee garaagarummaan isa biyya keessatti hidhamuu fi biyya alaatti hidhamu malee hidhaan hidhaadha. Inumaatu inni biyya keessa jiru irra wayyaadha isa biyya alaa jiru irra. Hayyoota hoogganamnaatti harrootaan hoogganamu jira. Hayyuu jechuun qabsaa'aa sabaa jechuun rakkoo saba isaa biyya kam keessa yoo sabni isaa jiraate lafa inni jiru goda sabni isaatti rakkatu kana hunda sagalee ta'uufidha. Aktiivistiin nuti beeknu kanadha. Aktiivistiin ammaa garuu aktiivistii sagalee nama dhuunfaatiif ta'u qofa ta'e jechuudha. Wanni jedhu maaliif yeroo rakkoo qofa wal barbaada? Gaafa bal'oos gaafa rakkoos waliyyuu rakkanne malee gabrummaa keessaa isin baanu rakkoo nu mudatu kamuu keessaa bahuu hin dandeenyu. Yeroo rakkadhe qofan si barbaada taanaan, yeroo rakkadhe qofa na barbaada taanaan, gaafa rakkadhe muna dheessa taanaan kun fafa dhaabatu. Warri har'a Oromoo biyya Saudii keessatti hidhamtee jirtu sagaleen taane kuni yeroo gargaarsa jedhamu dura biyya Arabaa keessa kan jiru yaadatan Saudiidha. Kan jiru maal kan guuraa lammiilee biyya Arabaarra diyaaspooraa biyya Arabaarra kan jedhamu gaafa san diyaaspooraa dhabne yaamamna. Har'a garuu jara biratti baqattoota warra karaa seeraan alaatiin Saudii seenee dhabne hamatamne jechuudha jara biratti. Gabaabsee waan tokko jechuu barbaada. Warroonni Oromoof qabsoofna jettan, warroonni Oromoof sagalee taana jettan, lammiilee Oromoo biyya Saudii keessatti dhumuu jiran. Har'a yoo sagaleen taaneef Oromoon isin qabsaa'uu jirtaniif isa kami? Isa biyya keessatti hidhame qofa dubbattu. Biyyatti dhufi asitti dhuu malee maali garaagarummaan isaa? Mootummaanis dhimma siyaasaa yeroo kanatti fayyadamuu qabu. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jirti jechuudha ijoolleen mana hidhaa Saudii keessa jirtu. Kanaaf mootummaanis siyaasaan kee lafa kaa'adhuuti saba keenya bira dhaabbatu. Ka siyaasaa walitti deebiin, ka arrabsoos walitti deebiin, eenyu akka injifatu gaafa sun wallaalu.